Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa koonyaalee garaagaraa keessatti geggeessaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuun isaa beekame. Bal'ina injifannoo kanaas qabannee jirra. Murni bitamtuu kanneen akka Taayyee Danda'a, Haayiluu Addunyaa, Haayiluu Gonfaa, Qajeelaa Mardaasaa, Ibsaa Naga'uu, Diimaa Naga'uu, Yohannis Bantii fi kan kana fakkaataniin gidduu kana akka waan qabsoo Oromoo keessatti qulqulluu ta'anitti miidiyaa sirna mootii gonfootiin lallabaa turuun isaanii ni yaadatama. Jarri kun achi as dhufaan isheeyyuu bitamtuu fi jala deemtuu sirna mootii Solomoonotaati jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Taayyeen har'a miidiyaatti ba'ee qabsaa'ota gameeyyii maqaa balleessaa oolu kun adda durummaan qabsaa'ota Oromoo maqaa qabsootiin manaa baasee bineensa nyaachiseera. Keessumatti dabaa fi shirri Taayyeen mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwachiisaa ture kan nama cufa jalaa dhokote miti. Magaalaa Shashamanneetti balaa tiraafikaa halkan kaleessaa naannoo sa'aatii 5tti qaqqabeen namoonni 5 du'uun isaanii beekame. Mootummaan Itoophiyaa qotee bulaa dirreetti yaasee leenjii waraanaa jechuun suuraa inni fuula marsariitii hawaasummaa irratti qoodaa jiru akka qoosaatti dubbii jootaa jira. Godina Booranaa Aanamiyoo magaalaa Iddilolaatti dargaggoo Taaraa Gurraa Galgaloo jedhamu mana hidhaatii baasanii rasaasaan rukutanii ajjeesuun dhaga'ame. Ashamar kafuunee kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa hagayya 22 2021 kan guyyaadhaa qabannee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jechaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaadhaa waliin turtii gaarii. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa koonyaalee garaagaraa keessatti geggeessaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuun isaa beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan Jaallaggasaa Wagii duula weerartuu Oromiyaa keessaa qulqulleessuu cimsee itti fufuun galgala idaa irraa eegaluun rukuttaa weerartuu irratti geggeesseen godina Wallagga Lixaa magaalaa Gabaa Kamisaa jedhamtu to'annaa isaa jala oolchee jira. Lola kanaan weerartuu harka kennachuu diddee 28 battalatti geggeessuu isaas beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan Jeneraal Taaddasaa Birruu Koonyaa Jibaat Salaalee Aanaa Bassootti guyyaa kaleessaa kaampii weerartuu bakkichatti argamu keessaa weerartuu du'aaf madoon adabuun kaampichaa dhuunfachuun bakkichatti uummata waliin marii taasisaa jiraachuun isaa beekamee jira. Dhaloota gabrummaan manaa baasii olollii fi kijibni murna bitamtuu maqaa Oromootiin aangootti ol baate deemsa isaa sekoondii tokkoof dhaabsisuu hin dandeessu jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Murni bitamtuu kanneen akka Taayyee Danda'a, Haayiluu Addunyaa, Haayiluu Gonfaa, Qajeelaa Mardaasaa, Ibsaa Naga'uu, Diimaa Naga'uu, Yohannis Bantii fi kan kana fakkaataniin gidduu kana akka waan qabsoo Oromoo keessatti qulqulluu ta'anitti miidiyaa sirna mootii gonfootiin lallabaa turuun isaanii ni yaadatama. Jarri kun achi as dhufaan isheeyyuu bitamtuu fi jala deemtuu sirna mootii Solomoonotaati. Taayyeen har'a miidiyaatti ba'ee qabsaa'ota gameeyyii maqaa balleessaa oolu kun adda durummaan qabsaa'ota Oromoo maqaa qabsootiin manaa baasee bineensa nyaachiseera. Keessumatti dabaa fi shirri Taayyeen mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwachiisaa ture kan nama cufa jalaa dhokote miti. Altokkichatti ilmaan Oromoo barattoota qareeyyaa 40 ol basaasee dhabamsiisee jira. Yakka kanaafis guyyaa tokko numa gaafatama. Har'a garuu qulqulluu fi dhugumatti kan sabaaf oo'ee fakkaatee Oromoo kutaaf amantaan wal qochiisee wal nyaachisuuf ifaajaatti jira. Kun garuu abjuu ta'ee hafa. Oromoon furrooftuu akka Taayyeef burjaaja'u irra darbeera. Saksonni isaas yeroon itti geessetti amma boolla seenanillee hin qaban.
Oromoon qaaliiwwan ilmaan isheetiin ni bilisomti. Qurxummichi kan durii caalaa daranittuu heddummaataa jira. Baandaan warra Oromiyaa Amaaraatti gurguratanidha. Baandaan qabsaa'ota qaaliidhaan baandaa jechuun fafa. Baandaan Taayyee fi Haayiluu Caalee tasuma Oromoo keessa hin jiru. Dhiyootti dhiiga doomaa akka boossan shakkiin hin jiru. Suuraa qurxummichaa ilaalaatii abdii keessan kutadhaa jedha Waboon. Magaalaa Shashamanneetti balaa tiraafikaa kaleessaa kan qaqqabeen namoonni 5 du'uun isaanii ibsame. Bulchiinsa poolisii magaalaa Shashamanneetti hoogganaan to'annoo tiraafikaa Koomaandar Umar Karimoo akka himanitti konkolaattonni fe'umsaa 2 muka fe'anii kallattii garaagaraarraa gara addabaabayii yeroo deeman walitti bu'uudhaan akka ta'e ibsee jira. Konkolaataan Ayisuuzuu kallattii kofalee dhufuun gara walakkaa magaalaa deemaa turee fi Siinotiraakiin muka fe'uun kallattii Hawaasaatii gara Finfinnee deemaa ture wajjin walitti bu'uun lubbuu namoota 5 konkolaataa keessa turan yoo darbu. Konkolaattota irrattis miidhaan cimaa ga'ee jira. Konkolaataan Ayisuuzuu naannoo kofaleetti dhufaa ture sun poolisoota tiraafikaa halkan to'ataa turaniif dhaabbatuu diduudhaan akka Harkaabee fi Shaashamannee yeroo ga'us daandii isaa gadhiisuudhaan Siinotiraakicha waliin walitti bu'uu odeeffannoon koomaandaricharraa argame ni mul'isa. Mootummaan Itoophiyaa qotee bulaa dirreetti yaasee leenjii waraanaa jechuun suuraa inni fuula marsariitii hawaasummaa irratti qoodaa jiru akka qoosaatti dubbii ijoo ta'aa jira. Walitti bu'insa humnoota mootummaa fi TDF akkasumas waboo waliin godhaa jiru irratti kisaaraan hiyyaanni mootummaa quunnamee jira. Hamileen isaanis akka hin qurcamne ta'ee cabeera. Yeroo ammaa dargaggoota hedduu burjaajii mootummaan uumaa jiruun leenjii guyyaa 15 caalee kennamee fi gara adda waraanaa ergamaa jiru. Mootummaan kufaa jiru hanga lafa dhiyoo fargutti kufuu isaa osoo itti himaa ooltee siif hin dhaga'u. Dhaga'us hin qabu. Maaliif yoo jenne osoo yaada namaa fudhatee kan waraana kana dhaabuutti yakka dalagee akka itti gaafatamu waan beekuuf hanga dhumaa waan dandeen yaalee achiin booda filannoo dhumaa michuu tolfatetti baqata yookaan hanga duutti achuma wixxifata. Mootummaan humnoota faallaatiin hedduu waan muddamsuu keessa seeneef yeroo kanatti kaadireef kaabineen PP daa'imman dargaggoo jaarsaa fi jaartii osoo hin jenne leenjii bu'uura waraanaa leenji'uu qabdan jechuun itti qoosaa oolu. Lammiin biyya tokko leenjii bu'uura waraanaaf ta'u fudhachuun badii hin qabu. Garuu akka kaadireen PP muddamsuudhaan nama hunda walitti guurtee jaanjessaa itti qoosaa ooltu miti. Yeroo kanatti dhimmaaf yoo gara gandaa deemte daqiiqaa 15 ispoortii dalagdee leenjii kennamu geessitee lolaaf qophii akka taate mirkanaa'u malee tajaajila biraa argachuu hin dandeessu. Kun qoosaa caale kan uummataa tuffachuudha. Namni leenjii ga'umsa yoo qabaate har'aafis ta'e boruuf ofii fi maatii isaarra darbee biyya ofii kabachiisuu keessatti ga'een isaa salphaa miti. Lammii leenjisuu gama hedduun faayidaa qaba garuu leenjisuu fi qoosuun garaagara ta'uu beekuu dhabuunis ta'e tuffii uummataaf qaban irraa kan ka'e uummatatti taphataa jiru. Akka viidiyoo miseensota isaanii booji'aman irraa dhageenyutti namoonni akkamitti akka harka kennatan akkamitti dhukaasan kanneen sagalee dhukaasaa dhaga'anii hin beeknee fi akkamitti akka dhukaasan hin beekne hedduudha. Dubbii kana yoo xiinxallummoo miseensi TDF tokko miseensota humnoota mootummaa 100 ajjeesee yoo dhumarratti ajjeefame yaada jedhuun kan herregne hojjetame ilma namaa dhumataa jiru fakkaata. Dhumarratti dargaggoonni Oromoo gara wabootti ergamtan harka keessan kennuun leenjii gahaa fudhachuudhaan mootummaa beektota keenya ajjeesuu fi hidhaatti guuruun Oromiyaa gurgurachuuf deemu kana salphisaa dhaamsaa obbolummaati. Godina Booranaa aanaa Miyoo magaalaa Iddilolaatti dargaggoo Taaraa Gurraa Galgaloo jedhamu mana hidhaatii baasanii rasaasaan rukutanii ajjeesuun dhaga'ame. Waraanni murna PP hagayya 19 2021 halkan naannoo sa'aatii 6 walakkaatti mana hidhaa magaalaa Iddilolaatii baasanii qarqara hallayyaa dhaabanii bilbila harkaa itti kennanii maatii keetti dhaammadhu si ajjeefna jedhanii doorsisanii dargaggoo Taaraa Gurraa maaliif na ajjeeftan jedhee gaafannaan si agarsiifna jedhanii bilbila itti kennanii maatii keetti nagaa dhaammadhu jedhanii dargaggoo Taaraa osoo nan ajjeesina jedhu qarqara hallayyaa dhaabanii dugda nutti garagalchadhu jedhanii duubaan dugda isaa qajeelaa onneetti rasaasa itti dhukaasuun yeroo dargaggoo Taaraan hallayyaatti kufu du'eera jedhanii bira deeman. Taaraa rasaasni duuba rukutte Waaqayyoon onnee irraa gorsee laphee isaa keessa ba'e.
inni kufee hallayyaatti gadi konkolaannaan du'eera jedhanii biraa deemanii booda ganama galgaloon lafarraa foqoqe yookaan daa'imee qarqara magaalaa waan ta'eef ummanni argee osoo lubbuun keessa jirtu bira ga'anii yeroo ammaa ummanni fudhatee magaalaa Iddii Lolaarraa hospitaala Moyyaaleetti yaalaaf dabarsee yaalsisaa kan jiran ta'uu namni taatee kana dargaggoo Taaraarraa odeeffatee himee jira. Oduma wal fakkaatuun dargaggoo injineer Booruu Guyyoo Jaarsoo kan jedhamus achuma magaalaa Iddii Lolaatti halkan walakkaa mana hidhaarraa poolisiin baafamee eessa buuteen isaa hanga ammaatti dhabamee jira. Maatiin dargaggoo injineer Booruu yoo maatiin bulchiinsaa gaafatu poolisii gaafadhaa jedheen yoo maatiin poolisii gaafatu nuti hin beennu bulchiinsatu halkan mana hidhaarraa waamee baasee isa gaafadhaa jechuun maatii injineer Booruu dararaa jiru. Asiin duras baatii waxabajjii 2021 dargaggoo Galgaloo Waaqoo aanaa Miyoo ganda Gombisaatti addabaabaayii uummataa duratti fuula maatii duratti erga ajjeesanii booda uummanni gandichaa gara Keeniyaatti baqachuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gochaan dargaggoota Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kan daran nama yaaddessu waan ta'eef ilmaan Oromoo hanga ammaa mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefaman daran dabalaa jiraachuun yaaddoo ta'ee jira. Xumura irrattis Siifan Hasan jimaata kaleessaa dorgommii Diyaamendii Liigii Ameerikaatti gaggeeffame irratti fiigicha meetira 5,000 fiigdeen tokkoffaa baatus riikeerdii addunyaa cabsuuf hin dandeenye. Fiigicha kana atileetiin Itoophiyaa Sanbaree Tafarii sadarkaa lammaffaan yoo xumurtu Faantuu Warquu sadaffaa ba'uun xumuran. Siifan injifannoo Olompikii Tookiyoon booda isa jalqabaa fiigdeen irra caalaa marsaa fiigichicha dursitus riikeerdii harkaa galfachuu garuu hin carroomne. Garuu riikeerdii latta sanbatiin bara 2020 keessa galmaa'ee xiqqoof osoo hin cabsin haftee riikeerdii akka fooyyessuu hin dandeenye kan barti fiigichichi xumuramuuf marsaan 3 yoo ta'u yeroo agarsiisaa kan ilaallataa fiigdu achitti bira tareen. Marsaan xumuraa lamaan yeroo afan akka riikeerdicha hin fooyyessine nan beeka ture jette Siifan. Sirriitti cimsee xumuruufan fiigaa ture. Olompikii irratti yeroo ulfaataa torban lamaan dabarse miira miidiyaa waliin turtii gochuu fi dhiphina keessa ture. Haala gaarii irra jira garuu dadhabeera humna haaraa hin qabu. Siifan mata duree miidiyaa addunyaa kan taate Tookiyoo irratti yeroo miidiyaalee 3 argattedha. Fiigicha meetira 5,000 10,000 irratti warqii injifattee fageenya meetira 1,500 fiigdeen ammoo sadaffaa ba'uun xumurte. Atileetiin ganna 28 Siifan fageenya 1,500 fi 10,000 irratti bara 2019 chaampiyoonshiippii addunyaa irratti warqee injifatteetti. Waxabajjii keessa Hengilootti riikeerdii fageenya meetira 10,000 cabsite. Guyyaa lama keessatti ammoo atileetiin Itoophiyaa Latta Sanbat Gidee sekoondiishaniin fooyyessite. Tookiyoo irratti Siifanii fi Latta Sanbat wal arganii Siifan irraa aante. Dorgommiin Diyaamendii Liigii kun dirree Haayiwaard irratti gaggeeffamaa jira. Egan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee sumaratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf ammoo qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa koonyaalee garaagaraa keessatti gaggeessaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuun isaa beekame. Bal'ina injifannoo kanaas qabannee jirra. Murni bitamtuu kanneen akka Taayyee Danda'a, Haayiluu Addunyaa, Haayiluu Gonfaa, Qajeelaa Mardaasaa, Ibsaa Naga'uu, Diimaa Naga'uu, Yohannis Bantii fi kan kana fakkaataniin gidduu kana akka waan qabsoo Oromoo keessatti qulqulluu ta'anitti miidiyaa sirna mootii Gonfootiin lallabaa turuun isaanii ni yaadatama. Jarri kun achi as dhufaan isheeyyuu bitamtuu fi jala deemtuu sirna mootii Solomoonotaati jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Taayyeen har'a miidiyaatti ba'ee qabsaa'ota gameeyyii maqaa balleessaa oolu kun adda durummaan qabsaa'ota Oromoo maqaa qabsootiin manaa baasee bineensa nyaachiseera. Keessumatti dabaa fi shirri Taayyeen mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwachiisaa ture kan nama cufa jalaa dhokate miti. Magaalaa Shashamanneetti balaa tiraafikaa halkan kaleessaa naannoo sa'aatii 5tti qaqqabeen namoonni 5 du'uun isaanii beekame. Mootummaan Itoophiyaa qotee bulaa dirreetti yaasee leenjii waraanaa jechuun suuraa inni fuula marsariitii hawaasummaa irratti qoodaa jiru akka qoosaatti dubbii jootaa jira. Godina Booranaa aanaa Miyoo magaalaa Iddii Lolaatti dargaggoo Taaraa Gurraa Galgaloo jedhamu mana hidhaatii baasanii rasaasaan rukutanii ajjeesuun dhaga'ame.
Ashamaar kafuunee kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa hagayya 22 2021 kan guyyaarraa qabannee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jechaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaarraa waliin turtii gaarii. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa koonyaalee garaagaraa keessatti gaggeessaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuun isaa beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan Jaallaggasaa Wagii duula weerartuu Oromiyaa keessaa qulqulleessuu cimsee itti fufuun galgala idaa irraa eegaluun rukuttaa weerartuu irratti gaggeesseen godina Wallagga Lixaa magaalaa Gabaa Kamisaa jedhamtu to'annaa isaa jala oolchee jira. Lola kanaan weerartuu harka kennachuu diddee 28 battalatti gaggeessuu isaas beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan Jeneraal Taaddasaa Birruu Koonyaa Jibaat Salaalee Aanaa Bassootti guyyaa kaleessaa kaampii weerartuu bakkichatti argamu keessaa weerartuu du'aaf madoon adabuun kaampichaa dhuunfachuun bakkichatti uummata waliin marii taasisaa jiraachuun isaa beekamee jira. Dhaloota gabrummaan manaa baasii olollii fi kijibni murna bitamtuu maqaa Oromootiin aangootti ol baate deemsa isaa sekoondii tokkoof dhaabsisuu hin dandeessu jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Murni bitamtuu kanneen akka Taayyee Danda'a, Haayiluu Addunyaa, Haayiluu Gonfaa, Qajeelaa Mardaasaa, Ibsaa Naga'uu, Diimaa Naga'uu, Yohannis Bantii fi kan kana fakkaataniin gidduu kana akka waan qabsoo Oromoo keessatti qulqulluu ta'anitti miidiyaa sirna mootii gonfootiin lallabaa turuun isaanii ni yaadatama. Jarri kun achii as dhufaan isheeyyuu bitamtuu fi jala deemtuu sirna mootii Solomoonotaati. Taayyeen har'a miidiyaatti ba'ee qabsaa'ota gameeyyii maqaa balleessaa oolu kun adda durummaan qabsaa'ota Oromoo maqaa qabsootiin manaa baasee bineensa nyaachiseera. Keessumatti dabaa fi shirri Taayyeen mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwachiisaa ture kan nama cufa jalaa dhokote miti. Altokkichatti ilmaan Oromoo barattoota qareeyyaa 40 ol basaasee dhabamsiisee jira. Yakka kanaafis guyyaa tokko numa gaafatama. Har'a garuu qulqulluu fi dhugumatti kan sabaaf oo'ee fakkaatee Oromoo kutaaf amantaan wal qochiisee wal nyaachisuuf ifaajaatti jira. Kun garuu abjuu ta'ee hafa. Oromoon furrooftuu akka Taayyeef burjaaja'u irra darbeera. Saaqsonni isaas yeroon itti geessetti amma boolla seenanillee hin qaban. Oromoon qaaliiwwan ilmaan isheetiin ni bilisoomti. Qurxummichi kan durii caalaa daranittuu heddummaataa jira. Baandaan warra Oromiyaa Amaaraatti gurguratanidha. Baandaan qabsaa'ota qaaliidhaan baandaa jechuun fafa. Baandaan Taayyee fi Haayiluu caalee tasuma Oromoo keessa hin jiru. Dhiyootti dhiiga doomaa akka boossan shakkiin hin jiru. Suuraa qurxummichaa ilaalaatii abdii keessan kutadhaa jedha Waboon. Magaalaa Shashamanneetti balaa tiraafikaa kaleessa halkan qaqqabeen namoonni 5 du'uun isaanii ibsame. Bulchiinsa poolisii magaalaa Shashamanneetti hoogganaan to'annoo tiraafikaa Koomaandar Umar Karimoo akka himanitti konkolaattonni fe'umsaa 2 muka fe'anii kallattii garaagaraarraa gara addabaabaayii yeroo deeman walitti bu'uudhaan akka ta'e ibsee jira. Konkolaataan Ayisuuzuu kallattii kofalee dhufuun gara walakkaa magaalaa deemaa turee fi Siinotiraakiin muka fe'uun kallattii Hawaasaatii gara Finfinnee deemaa ture wajjin walitti bu'uun lubbuu namoota 5 konkolaataa keessa turan yoo darbu. Konkolaattota irrattis miidhaan cimaa ga'ee jira. Konkolaataan Ayisuuzuu naannoo kofaleetti dhufaa ture sun poolisoota tiraafikaa halkan to'ataa turaniif dhaabbatuu diduudhaan akka Harkaabee fi Shaashamannee yeroo ga'us daandii isaa gadhiisuudhaan Siinotiraakicha waliin walitti bu'uu odeeffannoon koomaandaricharraa argame ni mul'isa. Mootummaan Itoophiyaa qotee bulaa dirreetti yaasee leenjii waraanaa jechuun suuraa inni fuula marsariitii hawaasummaa irratti qoodaa jiru akka qoosaatti dubbii ijoo ta'aa jira.
walitti bu'insa humnoota mootummaa fi TDF akkasumas WBO waliin godhaa jiru irratti kisaaraan hiyyaanni mootummaa quunnamee jira. Hamileen isaanis akka hin qurcamne ta'ee cabeera. Yeroo ammaa dargaggoota hedduu burjaajii mootummaan uumaa jiruun leenjii guyyaa 15 hin caalle kennamee fi gara adda waraanaa ergamaa jiru. Mootummaan kufaa jiru hanga lafa dhiyoo fargutti kufuu isaa osoo itti himaa ooltee siif hin dhaga'u. Dhaga'us hin qabu. Maaliif yoo jenne osoo yaada namaa fudhatee kan waraana kana dhaabuutti yakka dalagee akka itti gaafatamu waan beekuuf hanga dhumaa waan dandeen yaalee achiin booda filannoo dhumaa michuu tolfatetti baqata yookaan hanga duutti achuma wixxifata. Mootummaan humnoota faallaatiin hedduu waan muddamsuu keessa seeniif yeroo kanatti kaadireef kaabineen PP daa'imman dargaggoo jaarsaa fi jaartii osoo hin jenne leenjii bu'uura waraanaa leenji'uu qabdan jechuun itti qoosaa oolu. Lammiin biyya tokko leenjii bu'uura waraanaaf ta'u fudhachuun badii hin qabu. Garuu akka kadireen PP muddamsuudhaan nama hunda walitti guurtee jaanjessaa itti qoosaa ooltu miti. Yeroo kanatti dhimmaaf yoo gara gandaa deemte daqiiqaa 15 ispoortii dalagdee leenjii kennamu geessitee lolaaf qophii akka taate mirkanaa'u malee tajaajila biraa argachuu hin dandeessu. Kun qoosaa caale kan uummataa tuffachuudha. Namni leenjii ga'umsa yoo qabaate har'aafis ta'e boruuf ofii fi maatii isaa darbee biyya ofii kabachiisuu keessatti ga'een isaa salphaa miti. Namni leenjisuu gama hedduun faayidaa qaba garuu leenjisuu fi qoosuun garaagara ta'uu beekuu dhabuunis ta'e tuffii uummataaf qaban irraa kan ka'e uummatatti taphataa jiru. Akka viidiyoo miseensota isaanii booji'aman irraa dhageenyutti namoonni akkamitti akka harka kennatan akkamitti dhukaasan kanneen sagalee dhukaasaa dhaga'anii hin beeknee fi akkamitti akka dhukaasan hin beekne hedduudha. Dubbii kana yoo xiinxallummoo miseensi TDF tokko miseensota humnoota mootummaa 100 ajjeesee yoo dhumarratti ajjeefame yaada jedhuun kan herregne hojjetame ilma namaa dhumataa jiru fakkaata. Dhumarratti dargaggoonni Oromoo gara WBOtti ergamtan harka keessan kennuun leenjii gahaa fudhachuudhaan mootummaa beektota keenya ajjeesuu fi hidhaatti guuruun Oromiyaa gurgurachuuf deemu kana salphisaa dhaamsaa obbolummaati. Godina Booranaa aanaa Miyoo magaalaa Iddii Lolaatti dargaggoo Taaraa Gurraa Galgaloo jedhamu mana hidhaatii baasanii rasaasaan rukutanii ajjeesuun dhaga'ame. Waraanni murna PP hagayya 19 2021 halkan naannoo sa'aatii 6 walakkaatti mana hidhaa magaalaa Iddii Lolaatii baasanii qarqara hallayyaa dhaabanii bilbila harkaa itti kennanii maatii keetti dhaammadhu si ajjeefna jedhanii doorsisanii dargaggoo Taaraa Gurraa maaliif na ajjeeftan jedhee gaafannaan si agarsiifna jedhanii bilbila itti kennanii maatii keetti nagaa dhaammadhu jedhanii dargaggoo Taaraa osoo na ajjeesina jedhu qarqara hallayyaa dhaabanii dugda nutti garagalchadhu jedhanii duubaan dugda isaa qajeelaa onneetti rasaasa itti dhukaasuun yeroo dargaggoo Taaraan hallayyaatti kufu du'eera jedhanii bira deeman. Taaraa rasaasni duuba rukutte waaqayyoon onnee irraa gorsee laphee isaa keessa ba'e. Inni kufee hallayyaatti gadi konkolaannaan du'eera jedhanii bira deemanii booda ganama galgaloon lafarraa foqoqe yookaan daa'imee qarqara magaalaa waan ta'eef uummanni argee osoo lubbuun keessa jirtu bira ga'anii yeroo ammaa uummanni fudhatee magaalaa Iddii Lolaarraa hospitaala Moyyaaleetti yaalaaf dabarsee yaalsisaa kan jiran ta'uu namni taatee kana dargaggoo Taaraarraa odeeffatee himee jira. Oduma wal fakkaatuun dargaggoo injineer Booruu Guyyoo Jaarsoo kan jedhamus achuma magaalaa Iddii Lolaatti halkan walakkaa mana hidhaarraa poolisiin baafamee eessa buuteen isaa hangammaatti dhabamee jira. Maatiin dargaggoo injineer Booruu yoo maatiin bulchiinsaa gaafatu poolisii gaafadhaa jedheen yoo maatiin poolisii gaafatu nuti hin beennu bulchiinsatu halkan mana hidhaarraa waamee baasee isa gaafadhaa jechuun maatii injineer Booruu dararaa jiru. Asiin duras baatii waxabajjii 2021 dargaggoo Galgaloo Waaqoo aanaa Miyoo ganda Gombisaatti addabaabaayii uummataa duratti fuula maatii duratti erga ajjeesanii booda uummanni gandichaa gara Keeniyaatti baqachuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gochaan dargaggoota Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kan daran nama yaaddessu waan ta'eef ilmaan Oromoo hanga ammaa mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefaman daran dabalaa jiraachuun yaaddoo ta'ee jira. Xumura irrattis
Siifan Hasan jimaata kaleessaa dorgommii Diamond League Ameerikaatti gaggeeffame irratti fiigicha meetira 5,000 fiigdeen tokkoffaa baatus riikeerdi addunyaa cabsuuf hin dandeenye. Fiigicha kana atileetiin Itoophiyaa Sanbaree Tafarii sadarkaa lammaffaan yoo xumurtu Faantuu Warquu sadaffaa ba'uun xumuran. Siifan injifannoo Olompikii Tookiyoon booda isa jalqabaa fiigdeen irra caalaa marsaa fiigichicha dursitus riikeerdicha harkaa galfachuu garuu hin carroomne. Garuu riikeerdii latta sanbatiin bara 2020 keessa galmaa'ee xiqqoo foosoo hin cabsin haftee riikeerdii akka fooyyessuu hin dandeenye kan barti fiigichichi xumuramuuf marsaan 3 yoo ta'u yeroo agarsiisaa kan ilaallataa fiigdu achitti bira taree. Marsaan xumuraa lamaan yeroo afan akka riikeerdicha hin fooyyessine nan beeka ture jette Siifan. Sirriitti cimsee xumuruufan fiigaa ture. Olompikii irratti yeroo ulfaataa torban lamaan dabarse miira miidiyaa waliin turtii gochuu fi dhiphina keessa ture. Haala gaarii irra jira garuu dadhabeera humna haaraa hin qabu. Siifan mata duree miidiyaa addunyaa kan taate Tookiyoo irratti yeroo meedaaliyaa 3 argattedha. Fiigicha meetira 5,000 10,000 irratti warqii injifattee fageenya meetira 1,500 fiigdeen ammoo sadaffaa ba'uun xumurte. Atileetiin ganna 28 Siifan fageenya 1,500 fi 10,000 irratti bara 2019 chaampiyoonshiippii addunyaa irratti warqee injifatteetti. Waxabajjii keessa Hengilootti riikeerdii fageenya meetira 10,000 cabsite. Guyyaa lama keessatti ammoo atileetiin Itoophiyaa Latta Sanbat Gidee sekondiishaniin fooyyessite. Tookiyoo irratti Siifanii fi Latta Sanbat wal arganii Siifan irraa aante. Dorgommiin Diamond League kun dirree Haayiwaard irratti gaggeeffamaa jira. Egan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee sumaratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf ammoo qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa koonyaalee garaagaraa keessatti gaggeessaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuun isaa beekame. Bal'ina injifannoo kanaas qabannee jirra. Murni bitamtuu kanneen akka Taayyee Danda'a, Haayiluu Addunyaa, Haayiluu Gonfaa, Qajeelaa Mardaasaa, Ibsaa Naga'uu, Diimaa Naga'uu, Yohannis Bantii fi kan kana fakkaataniin gidduu kana akka waan qabsoo Oromoo keessatti qulqulluu ta'anitti miidiyaa sirna mootii gonfootiin lallabaa turuun isaanii ni yaadatama. Jarri kun achi as dhufaan isheeyyuu bitamtuu fi jala deemtuu sirna mootii Solomoonotaati jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Taayyeen har'a miidiyaatti ba'ee qabsaa'ota gameeyyii maqaa balleessaa oolu kun adda durummaan qabsaa'ota Oromoo maqaa qabsootiin manaa baasee bineensa nyaachiseera. Keessumatti dabaa fi shirri Taayyeen mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwachiisaa ture kan nama cufa jalaa dhokote miti. Magaalaa Shashamanneetti balaa tiraafikaa halkan kaleessaa naannoo sa'aatii 5tti qaqqabeen namoonni 5 du'uun isaanii beekame. Mootummaan Itoophiyaa qotee bulaa dirreetti yaasee leenjii waraanaa jechuun suuraa inni fuula marsariitii hawaasummaa irratti qoodaa jiru akka qoosaatti dubbii jootaa jira. Godina Booranaa Aanamiyoo magaalaa Iddii Lolaatti dargaggoo Taaraa Gurraa Galgaloo jedhamu mana hidhaatii baasanii rasaasaan rukutanii ajjeesuun dhaga'ame. Ashamaar Kafuunee kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa hagayya 22 2021 kan guyyaadhaa qabannee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaadhaa waliin turtii gaarii. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa koonyaalee garaagaraa keessatti gaggeessaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuun isaa beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan Jaallaggasaa Wagii duula weerartuu Oromiyaa keessaa qulqulleessuu cimsee itti fufuun galgala idaa irraa eegaluun rukuttaa weerartuu irratti gaggeesseen godina Wallagga Lixaa magaalaa Gabaa Kamisaa jedhamtu to'annaa isaa jala oolchee jira. Lola kanaan weerartuu harka kennachuu diddee 28 battalatti gaggeessuu isaas beeksise.
Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan Jeneraal Taaddasaa Birruu Koonyaa Jibaat Salaalee aanaa Bassootti guyyaa kaleessaa kaampii weerartuu bakkichatti argamu keessaa weerartuu du'aaf madoon adabuun kaampichaa dhuunfachuun bakkichatti uummata waliin marii taasisaa jiraachuun isaa beekamee jira. Dhaloota gabrummaan mana baasii olollii fi kijibni murna bitamtuu maqaa Oromootiin aangootti ol baate deemsa isaa sekoondii tokkoof dhaabsisuu hin dandeessu jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Murni bitamtuu kanneen akka Taayyee Danda'a, Haayiluu Addunyaa, Haayiluu Gonfaa, Qajeelaa Mardaasaa, Ibsaa Naga'uu, Diimaa Naga'uu, Yohannis Bantii fi kan kana fakkaataniin gidduu kana akka waan qabsoo Oromoo keessatti qulqulluu ta'anitti miidiyaa sirna mootii gonfootiin lallabaa turuun isaanii ni yaadatama. Jarri kun achi as dhufaan isheeyyuu bitamtuu fi jala deemtuu sirna mootii Solomoonotaati. Taayyeen har'a miidiyaatti ba'ee qabsaa'ota gameeyyii maqaa balleessaa oolu kun adda durummaan qabsaa'ota Oromoo maqaa qabsootiin manaa baasee bineensa nyaachiseera. Keessumatti dabaa fi shirri Taayyeen mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwachiisaa ture kan nama cufa jalaa dhokote miti. Al tokkichatti ilmaan Oromoo barattoota qareeyyaa 40 ol basaasee dhabamsiisee jira. Yakka kanaafis guyyaa tokko numa gaafatama. Har'a garuu qulqulluu fi dhugumatti kan sabaaf oo'ee fakkaatee Oromoo kutaaf amantaan wal qochiisee wal nyaachisuuf ifaajaatti jira. Kun garuu abjuu ta'ee hafa. Oromoon furrooftuu akka Taayyeef burjaaja'u irra darbeera. Saksonni isaas yeroon itti geessetti amma boolla seenanillee hin qaban. Oromoon qaaliiwwan ilmaan isheetiin ni bilisoomti. Qurxummichi kan durii caalaa daranittuu heddummaataa jira. Baandaan warra Oromiyaa Amaaraatti gurguratanidha. Baandaan qabsaa'ota qaaliidhaan baandaa jechuun fafa. Baandaan Taayyee fi Haayiluu caalee tasuma Oromoo keessa hin jiru. Dhiyootti dhiiga doomaa akka boossan shakkiin hin jiru. Suuraa